ija kootu na boo'aa immimman kulkulfatee keessaa hidda harkisaa baallee jaan dhidhiittatee seenaa of keessaa qabu baattachuu safeeffatee hin boo'aa hin lolaasaa imimman cirreeffatee goota darbe yaadatee goota lubbuunsaa darbe goota biyyoo afatee goota biyyoo uffate goota dhiigaan asaasee goota lafeen dubbate goota akkasiif na boo'aa iji koos kulkulfatee goota mudhii sinnaaraa kanneen dadhabe hin jenne waan manaa ba'eef dhiisee halagaatti mi'anne dhugaasaa beeksisuuf qaalii lubbuusaa kan kenne iji koo boo'icharraan tasa nagaan allanne siidaa guddaa ijaaranii gamoo guddaa dhaabanii mana bulluqaa fo'aa keessa unuun kaa'anii ofii keessa hin jiraanne rasaasa halagaatiin nu gidduu dhabaman ija koo hin laalinaa kanatu nagaa dhoowwaan dacheen ittaa ho'u biyyoon ittaa bulluqu garaachi samiin waaqaa isaan argee haa baqu harki waaqaa isaan uume baatee isaan haa dhiqu. waamicha kabaja guyyaa gootota Oromoo hawaasa Oromoo addunyaa maraaf koreen qindeessituu utubaa ABO WBO kabaja guyyaa gootota Oromoo ilaalchisuun Ebila 16 bara 2022 toora zuumiitiin kabajuuf qophii xumuree jira. Guyyaan kun guyyaa seena qabeessa Oromoo maraati. Imala hadhaawaa jaalleewwan keenya keessa darbanii guca Oromummaa nuuf ibsan kan ittiin galateeffannu qabsoo dheertuu fadhooftuu kanatti kan nurraa wareegaman kan ittiin yaadannu akkasumas dhaloota har'a qabsoo kana dabareen fudhate finiinsaa jiru kan ittiin tumsinu ta'a. Kanaaf birmannaan hawaasa Oromoo addunyaa maraa murteessaa waan ta'eef waamicha keenya kabajanii akka irratti argamtan waamicha Oromummaa isinitti dhaammanna. Teessoon karaa zuumii arraata biyyoolessa Oromiyaa yeroo ta'u qophiin keenya kan eegalu sa'a 4 PM akka Eastern Time'itti garee qindeessituu utubaa ABO WBO. Tekona jakasa goto fasa, kurana kirkisa tekona jakasa.